Gizee meeqasitti meeqalee ganama bichaadha. Abbaan miliyoonii. Ani maal as godhe reessa abbaan manaa keetis hin jedhe malee ani waan hin agarsiisu tokko hin jiru. Atis jala buute. Ani nan galchu kaa. Waan ishii godhe garuu hin beekne. Amma obboleettummaan itti dhagaa jedhee malee waan biraatii miti jechuudha. Akkuma barbaaddetti yaa haasoftu. Bara kunillee darbee biddeen gabataa keessa bulaasanii mana dhabeetii miti jechuudha. Garuu immoo ko'ummaan na qabee tanan ishiitti dhagaa jedhe malee. Hundi keessanuu iyyuu nagaa jirtu waan nagaa kootii galata waaqayyo. Waara jechuudha. Viidiyoo gadda qabu neenasinii dhufe dhugaa. Haati miiltaa dhuftee turte jechuudha na bira dhuftee akkuma namaatiyyuu seeni jedheeni seessisee kan namni mana namaa yoo dhufe kabajaadhaan dhufaa miti ree kabajjumaan seeni jedheeni seessisee kazaan nattuma gadi fudhatte gaafii natti gadi dhaabde yaa rabbii yaa waaqayyo maal abboo kuni barbarree dhaabanii tarkaan gubaa yaadan jedhan. Bakka namni tokko gaafa abbaa manaa hin qabne gaafa hiriyaa hin qabne abbuma manaa namaa taawwa jechuudha akkanatti na fudhatte jechuudha haati miliyoon. Amma waan ishiin jechaa jirtu ka gaafin ishiin na gaafatte akkamitti kuni hundi akkatti si gargaara akkamitti mana kee dhufee hojjeta akkamitti akkana ta'a akkanatti kun wanti ishiin hin jennan jiru dhugaa wanti ishiin hin jenna mucicicti goote na arrabsitee deemte jechuudha. Ani kana muluttuu ishiin enne dhugaa waaqayyo jechuudha. Maaliif akka ta'e garuu hin beekan. Ani aariin akka laayete narraa hin beeksisu malee keessi qallali kanaan gubanne jechuudha dhugaa. Maaliif akka waan akkasii akka naan jetteef garuu hin beekan dhugaa. Waan ishiin akkana naan jechaa jirtuufillee jechuudha. Ani garuu immoo hojii kiyyaa miti jechuudha. Waan barbaadellee haa haasoftu waan barbaadellee haa yaaddu. Ani garuu immoo hojii kiyyaa miti. Abbaa miliyoonillee taanan akkuma dura isiniin jedhe obboleechummaa na gargaaraa jira jechuudha. Obboleechummaa na gargaaraa jira malee homaa wanni takka aniif inni feezii walii ol keessaa qabnu tokko hin jiru. Haasa'umaayyuu haasa'a sinne saraasatuyyuu aniif inni keenya wajjin haasofnu jechuudha. Maaliif innis taanaan akkamitti obboleettiin obboleessa ofii wajjin haasaa biraa haasoftire akka obboleessa koofiittan isaan laala jechuudha. Abbaa miliyoonillee haadha miliyoonillee jechuudha. Garuu isaan karaa biraatti nama fudhatu dhugaa hin beekan nama bara kana akkamitti akka amananii too wajjin jiraatan dhugaa waaqa mataana dhukkubaa jedhamtu. Baay'ee tokko mataana dhukkubaa jira dhugaa maala booboo jechi ishii dhugaa qallaarii kan jechuun badaa naan jette jechuudha. Maaliif namni tokko biyya tokko jechuudha jecha laallatu dhugaa waggaa waan namaan jedhu. Garuu immoo natti dhaga'ame dhugaa jechi ishii. Abbaa manaa kiyya narraa fudhachuu heddaa fanaan jettan abbaa manaa ishiitirraa maalan godha abbaan manaa nama tokkooti jechuudha. Garuu immoo jechi ishii baay'ee tokko namatti dhaga'ama dhugaa waaqa. Nama akkatti nama yaada dhugaa maal abbooti. Ani nama jedhee ishiitti siqee ishiin garuu immoo akkanatti natti yaadde dhugaa waaqayyo. Hiriyaan bara kana akkanuma nama gooti dhugaa gaafa rakkattee asitti sitte jechuudha. Rakkina namoonni baay'ee nama rakkina birri bichaatti fakkaata jechuudha. Namoota baay'eetti garuu rakkina birri yookiin rakkina qabeenyatti miti jechuudha kan namatti sittu. Namni namaa qoricha jechuudha. Gaafa garuu nama tokkotti sitte kanuma sitti sitte sallaalanii waan biraa sitti si fudhatu jechuudha. Irkattummaa keessan waan biraa sitti si fudhatu jechuudha. Gizee baay'ee jechuudha. Akkasuma goota jechuudha haati miliyoonillee. Sababa nama maaliif namni tokko nama bira jechuun iyyuu qoricha jedhee ani itti siqee jennaan ishiin garuu immoo gara biraa sitti na fudhatti. Kun akkana na gochaa jirti. Garuu waan ishiin haasaa jirtu viidiyoo ishiit irratti anta kaalamaan nagaatoo jira. Abbaa miliyoonillee gaaffii garaagaraa gaafachaa jira. Garuu hojii kiyyaaf kan isaa hin taane walitti fidde waan ishiin haasaa jirtu dhugaa rabbi. Waan ishii godhe garuu hin beekan. Amma obboleettummaan itti dhagaa jedhee malee waan biraatii miti jechuudha. Akkuma barbaaddetti yaa haasoftu. Bara kunillee darbee biddeen gabataa keessa bulaasanii mana dhabeetii miti jechuudha. Garuu immoo ko'ummaan na qabee tanan ishiitti dhagaa jedhe malee waan biraatii miti jechuudha. Ishii garuu immoo abbaa manaa ishii wajjin na yaadde dhugaa rabbi. Oma mudee hundumtuuyyuu hin darba jechuudha. Waan hin dabarre.
akkasiisiniin jedha kunooti galata waaqayyo mana kiyyallee taanan jechuudha haga humni keenya danda'u xumuradhee jira jechuudha maaliif munni tokko yeroo baay'ee kophaa ofii naara malee hin boba'u jechuudha sababa sanirraan kan ka'e jechuudha hinaan illee kan akkasnaan jechaa turte jechuudha sababa saniifiyyuu kunoo galata rabbii mana kiyyallee xumuradhee jira jechuudha maaliifaan asirra firaashi duwwaa manu bidilibsi duwwaa uffadhee hin rafne jechuudha galata waaqayyo hirkattummaa jalaa ba'een jira jechuudha haga namni tokko haga waaqayyo na gargaaru hirkattummaa jalaa ba'ee tanan jira jechuudha galata rabbii garuu immoo jechuudha jechoonni ishii baay'ee tokko natti dhaga'ame jechuudha yaa ta'u kan garaa garaa naa baatu natti ragadi mormaanii jedhamu ture sababa saniifiyyuu kan gara ankaleessanaaf goote kan kaleessana waliin dadhabaa turte san aizoonaan jechaa turte san laaletu manan itti dhiisaa jira jechuudha waan ishiin na gochaa jirtu amma dammoo namoota biraatitti illee na haasaa jirti warra ollaatitti illee jechuudha haa ta'u jedhee kuma zimmi jedhe omaamati kaamaal godhure akkuma baraatitti buluuma ture akkuma baraatitti bulu jedheetuman itti dhiisee siniin jechuu jaaladha garummoo jechi ishii baay'ee tokko natti dhaga'amaa jira jechuudha wanni ishiin jechaa jirtu baay'ee tokko natti dhaga'amaa jira siniin jechuu jaaladha omaamati waan fayyaa ta'uu bichaadha siniin jechuu jaaladha